السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشم عركفون سنين جنة وريا من تابرا قبدني سكفا يا جرتو بقى جرات نبلي وانكيا شبكة رابدين تري أما شبكة ديبي هنجرا بقى نجهان إيدني أن اللي نجهو ما سن الديبي أكما سر فولا درتي أجرتن كنا oduu gaddaatii fi oduu gammachuu laman qabadhee dhufe tokko biyya keenya ka gaddaa kuni biyya keenya akkuma argamu kana torbee lama darbe kana keessa lafi munyuuqee ibiddillee bobahee biyya keenya keessatti zilzaal'ee jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Waan biyya namaa qilleensaan agaraa turre biyya keenya irratti ammoo amma argaa jirraa jechuudha. Mallattoon kun mallattoo qiyaamaati. Toobadhaadhaa warri amantaa musliimaa qabdan amantaa keessan dhiisanii karaa sanin ilaallanne warri deemaa jirtan deebihaa sinin jedhaa baleewwan kiyyaa rabbi keessan kadhadhaa rabbi keessan booyaa qiyaamaan dhihaateera. Kuni mallattoo qiyaamaati. Subhaanallaati. Biyyi keenya deengadda waggaa tokko keessa yeroo meeqa zilzaallee biyya keenya subhaanallaati. Akkuma biyyoota biraati dammaru jiru biyya keenyas dammaru eegaleeraa jecha wal jibbaa wal ajjeesuu haqa namaa saamuu zulmii namarratti hojjechuu waan ka'e irraa jibbaa rabbii guddate zinaa guddate biyya keenya keessa dhugaa yoo haasoynu sanuwaafu biyya keenyatti ibiddinis bobahee lafinis tarsa'ee namoonni hedduun dhumanii namoonni hedduunis biyya ofiirraa godaanaa jira. Amma deengadda naannoo Affaar keessatti isa ta'e nama 20,000 oltu qe'ee ofiirraa godaane qabeenya hedduu bade dhugaa haasa'uudhaafi hatta lafa adda sanii munyuuqee ibidda adda sanii bobahee humna isaa jechuu subhaanallah. Hojii rabbi gaafa junuuda isaa namatti bobbaasu qawween bitadhaa meeshaan guuttadhaa gareenumadhaa waan jedhu rabbiin guddaan jechuu akkana jechuun uffachuu waasan eeguu jecha rabbi gaafa ashkaree isaa sikkaasuu jecha qabaa rabbii jalaa rabbi nu hambisuu toobadhaa. Hadaamaa keessatti kan naannoo Affaarii munyuuqe kiiloomeetira 57 ta'uu lafa hangana fagaatu irraa kan walirraa fagaatu akkanaa garuu Hadaamaa keessatti mana 30 jigee jechuu masjiidaan manoota jireenyaa mana biiroo wantoota akkana waajjiroota hedduutu jigee barbadaa'e qabeenya namaati lubbuun namaallee hedduutu bade sanumaafu toobadhaa sinin jenna. Magaalaa kanarra dhumaa zozooruu maal argisiisan waan ilmi namaa nagarre waan rabbi jibbu nami watti lafi munyuuqee ibiddi samii namatti roobee ibiddi dachii namatti bahuu kara rabbi ofii zoora amantaa qabu rabbi ofii kadhata. Nami keenya garuu sijaaraa qabsiisata lafa keessaa ibidda ol bahu argeefa. Kuni maali doofummaa jechuu. Doofummaa kana hojii rabbii akka ta'e waatti amanutti hin jiru jechuu. Wallaalummaa hammana gahuu fi gara jabeenya hammana gahu biyya keenya keessatti deemu jira jechuu. Subhaanallah. Kan lammaffaa immoo guyyaa 3 ibiddi samiirraa roobaa jechuu. Boonana keessatti silaa garaa jirtani Oromiyaadhum keessaa ibidda samiirraa bobahuu subhaanallaati. Takka mana nu garagashaa lafa nu garagashaa ibidda samii nu roobsisaa rabbiin nu mokkoraa jira. Deebihaa jechaa jira. Deebihaa kara kiyya sirraaya jechaa jira rabbiin jechuu sirraaya. Rabbiin sun haa sirreessu. Biyya keenya keessatti zulmiitu baay'ate zinaattu baay'ate akka biyya namaatti argaa jirru biyya keenya keessatti argaa jirra yeroo ammaa kana biyya namaa qilleensaan ilaalaa turre
garuu amma nurra giheera rabbiin balaa kana nurraa hacamsu rabbi keessan kadhadhaa jabeessaadha wal jibbaa dhiisaa wal gifaachaa dhiisaa biyya Afarii keessaa ibidda uumamaa jira kabaranaa kun garuu adda ibiddi uumamaa suni waggaatti yeroo lama bobaha tokko yeroo qabbanaa tokko immoo yeroo owwaa jechuu yeroo bobahus nami deemee daawwata hatta faranjiin illee biyya san deemtee daawwatti jecha biyya Afarii san yeroo bobahu deemtee suuraalee bira kaatee jarri yaani footoo kaafatti jechuu nami biroos deemaa jechuu namoonni naannoo san jiraatan jiraattonni naannoo san illee deemanii daawwatanii jecha barameera yeroo caamus immoo ibiddi suni waa ilmi namaa hin caamsu ibidda sanii rabbuma bobeessettu rabbumatti irraa caamsa ibidda san ilmi namaa bishaanti naqee ombolaasii waammatee hin caamsu jecha subhaanallah ofumaa caamsaa gaafa ibiddi sun caamus immoo jarri deemanii daawwatu jecha bakka ibiddi bobe ture san jechuu subhaanallah magan hojii rabbii deemanii ilaaluu jechuu waan ibidda bobahaa ture san gaafa rabbiin irraa caamse suni ibidda uumamaatii baramaadha bakkuma takkaallee bobahaa dachi sochoosee yookaan namoota rifachiisu hin qabu jecha bakkuma saasanii bobahaa bakkuma saasanii caama namallee hin qaqqabu deemamee daawwatamaa jecha akkuma amma fakkeenya yoo fudhanne Jimmaan keessa oomisha bunaa jira Harargeen kee oomisha bunaa jira Baaleen keessa garbuu fi qamadii oomisha jira jecha biyyi kamuu oomisha biyya mataa ofii qabaa jechuu sanumaafu kana qabdii jecha uumamaan Afariinis ashaaboo fi yaani soogiddaa fi ibidda kana qabdii jecha uumamaan ibidda biyya ishiirra jiru kabaranaa kun garuu kasanii addaa hii jecha kun dheekkamsuu rabbiitii zulmiidha nami wal jibbee wal ajjeesaa ilmoo haadha ilmoo bira kaanii haadha bira qalanii abbaa fi ilma walirra ajjeefanii manguddoo ajjeesanii ilmaan xixiqqoo ajjeesanii shamarran daffaranii zinaattu baay'ate biyya keenya rabbiin nu haa qajeeshu rabbiin biyya keenya nagaa nu haa godhu biyyi keenya nagaa taate agare biyyi keenya akka biyya namaa nagaa taate agare kuni hawwii kiyya yaa rabbi ati biyya kiyya naatoshi yaa rabbi kuni hawwii kiyya nami biyya ofii hamaa fedhu waan jiru dhugaa haasa'uudha biyya namaarra hanga yoomi jiraata baqataa ta'ee nami hanga yoomi jiraata ilmi namaa kamuu biyya ofiitiin bareeda rabbiin biyya keenya balaa deemu jirtu tana nurraa haa kaasu du'aa godhadhaa lalammo kuni Gazzaa kuni Ameerikaa subhaanallah hojii rabbi guddaadha hojii rabbi guddaadha mootummaan Ameerikaa torbee tokko dura akka mechaadha addachaa ture Trump ani yoom mootummaa deebi'uu lammateedheen Gazzaa jahannaman godhaa niin bobeessaa hidhattoota yookaan hidhamtoota Israa'el warroota Gazzaa keessatti hidhameeru yoo baasuu dhabe Gazzaa yaa wayla haminnaa jedheeti dhaaddatee jechuu inni ni dhaaddate malee rabbiin immoo mootiin anaa ajjeesaani sana kalqaani sana jedheen rabbiin jechuu rabbiin takichi kan ijjeesu sana kan kaasu sana jedheen jechuu rabbiin biyya ishii fedhe walitti naqee ishii fedhe wal nyaachisee ishii fedhe irraa fayyadee ishii fedhe gabroomsateen jiraadhaa jechuu ture jechuu Ameerikaan garuu rabbiin biyya isaatti qilleessa bubbee jechuu armaa dhufee hin jenne rabbiin bubbee sanii fuudhee magaalaa isaa waliin nennaqee daaraan daakuu godhee akkanatti ishii qabee jecha rabbi bobeessa ishii jecha akka Gazzaa bobeessite san lawwasa ishii jechuu walitti subhaanallah hojii rabbi guddaa
alhamdulillahi rabbil alamin. Kuni oduu gammachuu kiyya kanaa jechuu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan musliima taate Allahu akbar jedhi. Gammachuudha kan immoo miidhamee ilma namaa sitti dhagahame Allahu akbar jedhi gammadi. Daa'imman Gazzaa keessatti harki ciccitee luki addaan ciccitee laali. Lafeen daa'imman Gazzaadha dhakaa keessaa harki isaanii qubi isaanii guurramaa ture jechaa keeshaatti. Isa misaa'ilaan isaan daaraa daakuu godhan jecha ummata islaamaa dammaraa turanii jecha. Sanumirraa ammoo haftee isaanii isa rabbisaan hambise hidhamtoota keenya yoo gadhiisuu dhabe jahannaman isaan godha deedhu. Rabbiin jahannama addunyaadha jahannama xiqqaa isaan godhee jecha. Fakkiin jahannamaa waan jiru addunyaa kanarra ibiddi jahannamaa laalessa hamaadha waan ta'eef Rabbiin jahannama addunyaa kanarratti isaan godhee jecha qabe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma maal malata agartan kana magaalaa guutuu keessa mana takitti tuafe. Subhanallah, mana san keessa waan jiru ngirim Allahu alam. Mungkin nama Rabbi abbadu jira, nama Rabbi ofii sodaatu jira. Rabbiin ibidda magaalaa guutuu bubbee itti kaase ambulaasii wal guure xayyaaraa wal guure bishaan caamsuu dadhabe jecha. Ibidda Rabbi waytisaa bishaan itti nagan akka nama gaazarra naquusan ziyaadaa bobaha jecha ibiddi. Subhanallah, kuni hojii Rabbiiti. Kuni hojii Rabbiiti. Caamsuu dadhaban waa takitti hambifatan waan qaban waa takitti nama hedduutti dhume qe'ee ofiirraa nama hedduutti buqqee magaalaa guutuu keessa mana takitti tuafe akka agartan kana. Subhanallah, caamsuu dadhabanii umbulaas ana jedhe dhufe caamsuu dadhabe. Ibidda Rabbi bobeessee eenyu caamsa gaa Rabbuma tokkichatu caamsaa jecha. Ammas wanni jennuun kootu karaa islaamummaa. Karaan dhugaa karaa islaamummaati. Karaa Rabbi takkichaati. Musliima dhiibuu, haqa namaa saamuu, biyya namaa gubuu yoo dhaabe malee biisaa ammas ni gubatti jecha. Akkuma Gazzaa godhaa turan kana akkuma kanatti itti fuftee gubachuuf teessii jecha. Ameerikaan tana Rabbiin yeroo hedduu mokkoreera bar yeroo hedduu mokkoreera. Kaan raammoo itti gadhiise yoo agartan bara 2013 keessa bara 2013 keessa raammoo itti gadhiise. Xayyaaraan illee ni cufame jecha. Qilleensi xayyaaraa subhanallah Rabbiin balbalaa itti gadhiise. Nami waan nyaatu waan dhugu bishaan dhugnoo jedhan bishaan keessa balbalaa baha. Nyaata goona yoo jedhan nyaati eessaan jira wanni jiru balbalaan qabatee raammoon qabatee ka suuqa jiru ka tallaajaa jiru inni ciisna yoo jedhan firaashii jalaan lafa jalaan raammootitti baha. Rabbiin karaara deemna yoo jedhan raammoo Rabbiin lafatti itti afesaan jechuu. Mokkoraa jira barisaan lafatti itti afesaan. Kara deeman hin qaban, kara ciisan hin qaban. Rabbiin jechuu qabaa Rabbii si qabnaan yaa waylaa minnak. Wallaahi qabaa Rabbii jalaa ilmi namaa hin bahu. Amma mookinoo ibiddaan ishii mokkoree biyyoota miskiinaa gubneettee dhaabbattu. Amma kinoo immoo biyya ishiitti bobahee jecha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hojii isa Rabbiitu irra jira. Ilaalchi isa Rabbiitu irra jira. Isa namaatiin miti. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deeminu. Subscribe na godhaa. Like na godhaa. Inshaallahti. Hanga viidiyoo haaraa walitti deeminu. Nagaatti tura. Na jajjabeessaa sinin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.